kutte jaarsi waa hedduu qalbisee waan dalagetti sheenawe. Hayyee. Ka'ee waan godhatana ulamaa yookiin hayyootaan mari'achuuf bee. Sheekha ollaa isaa jiru tokkotti dhaqee akka ta'e hundatti hime. Sheeyni yaaboo rabbi siif haa araaramu. Guyyaa abaaramaa fi dhiphoo ifa tokkollee hin qabne eeysaa siif finna. Antanaaf furmaataan siif kennu tokkollee hin qabu. Magaalaa ollaa teenyaa tana keessaa sheekha jabaa tokkotu jira. Mee deemii isa bira dhaqi je'ee qajeelche. Warra ilmi guddoo qabutti qajeelche. Jaarsi tole je'ee achii bahee manatti deebi'e. Bariisaa boruu yeroon akka imalutti halkaniin ciise. Garuu hedduu yaaddawee waan jiruuf dafee rafuu hin dandeenye. Jaartii jaalatu dhabee akkamitti rafa silaa? Halkan waan qaaxiraa tureef ganama eega orraatti dammaqe. Ka'ee mana keessa batachee waan godhee manaa bahee imale. Magaalaa itti ergame dhaqee masjida sheekha barbaadutti salaatee sheekhaan wal qunname. Jaartiin wal dhabee akka kakatee fi waan ta'e mara sheekatti himate. Hayyee. Sheeyni kunis guyyaa abaaramaa fi dhiphoo ifa tokkollee hin qabne jette. Duba guyyaan akkanaa eessa jirare kakuu honga geesse je'eeni akka humaa godhuu fi hin dandeenye ibseef. Magan duuba godhuma kam seenare? Jaarsi gaddaan hacuucame. Laaftumatti jaartii isaa akka dhabe hubatee waan qabatuu fi dhiisu wallaale. Gandatti deebi'ee karaarra madaba kuduraa itti gurguran tokkotti irkatee taa'e. Mataan shir jedhe jetta? Nama yeroo dheertuuf bututee taa'u garraan abbaan madabaa deemaatti dhufe. Kiyya maal taate? Maaltu si mudate? Je'ee itti dhihaatee gaafate. Jaarsi rakkoo isa qabattee fi sheekha fatwaa godhee muddama keessa bu'ee keessaa isa baasu dhabuu himeef. Duuba Abbaan madabaa duuba tanaaf jettee rakkattaa? Gurbaa sangartaa kan dhukkee keessa ceesu isa bira dhaqii akka taate kana ibsiif. Yaada furmaataa siif laatu mala je'eenii nama maraataa fakkaatu wahiitti qajeelche. Ajaa'ibuma. Jaarsi hedduu ajaa'ibe. Akkamitti maraataan mataa baakaa uffata xurii fi dhukkee keessa ceesu kun haajaa na baasa. Amma kun waan sheekkan dadhaban beekaa je'ee gaafii dhiheesseef. Dhaqii itti himadhu nama kanan tuffatiin je'een abbaan madabaa. Hayyee. Furmaata biraa waan hin qabneef ka'ee itti dhaqee fuula isaa dura lafa taa'e. Adeeroo wahiin sitti himachuu barbaade je'een jaarsi. Himadhu mee dagamaa je'een maraataan. Hayyee. Duraa kaasee hanga dhumaatti itti hime. Ati arrafa jirii salaattee je'ee gaafate maraataan. Lakkii hin salaan. Eega bari hin dammaqe je'een jaarsi. Haatee arra akka jirtu quba qabdaa je'ee itti aansee gaafate. Lakkii quban qabu. Jarjaraaniin qe'ee bee je'een jaarsi. Arra qura'aana hangam qaraate je'ee ammaas gaafate. Gaafii itti xiiche kaa? Jaarsi hedduu dallane. Arra yaaddoo biraa keessaan jira. Jarjaraaniin qe'ee beheen siin jee adeeroo. Humaa nama dubbisuu wayis dubbisuun dhaqqabne je'een jaarsi. Tole. Dhaqii jaartii tee galfadhu. Guyyaan abaaramaa fi dhiphoon ifa tokkollee hin qabne kan ammaati keessa jirtu kana. Fajirii hin salaanne. Haatee hin iyyaafanne. Qur'aanaas hin qaraane je'een maraataan. Yaa subhaanallah laaftumatti deebiseef. Jaarsi gammachuun lafaa utaalee mataa maraataa dhungate. Yaa hayyuuna sattarte je'eeniif itti qabe. Mee maal akkaan siif godhu feeta je'een. Humaanaaf hin godhin dagamaa. Arrabbii kiyyarraa hin waa kajeelaa je'een maraataan. Akkasitti galee jaartiis galfate. Dubbii tanarraa wanti hubanne dhugaan bakkaatiin eeginiin siif galuu malti. Naman tuffatiin beekumsi uffata bareedaa keessa osoo hin taane qoma keessa jira. Lafa akkaatee nama jibbuu akka hin qabne irraa barra. Akkasi. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo. Tole arri guyyaan Rabiul Awwal 8 bara 1442 akka lakkoofsa jiraatti. Oktoobar 25 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Kululeessa 15 bara 2013 yogguu ta'uun guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Ammas duudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya jaatu qaamaa ja'ama. Barataa islaamaati. Duba ani amma dardarummaa gooteetiin jira. Fadhiin fuudhaatis na qabde. Garuu fuudhuuf qabeenyan qabu miskiina. Dalagachuuf ammoo barataadha. Yoon dalage barnoota irraa hin shaakalama je'eetiin sodaadhe. Barnoota kana hedduun fedha. Fuudhuuf miskiina. Akkanumatti yoon turee gara biroo tarkaanfadhe ammoo haraami. Mee furmaanni maali? Galatoomaa. Hayyee mee fadhee hawaan dhaamtuuf qabdaa? Namni fuudhuuf humna hin qabne soomanaan of gargaaruu qaba kaa. Tana rasuulatu nuuf dhaamee sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Soomanni furmaata gaariidha. Silaahuu zamana kana keessa namni maallaqa hin qabne jaartii fuudhuun waan dhorkame fakkaata. Jaartii fuudhuuf maallaqa qabaachuu qabda. Duba dardarree hedduun maallaqa hin qabuuf furmaanni maali? Dubbiin faallaa taate yeroo ammaa. Maatiin intalaatiif intalti dhiira umriin dardaraa kan maallaqa gahaa qabu barbaadan. Maallaqni ammoo dardaraa harkan jirtu. Namni maallaqa qabu nama umriin xiqqoo fagaate qofa. Yoo xiqqaate nama amata 40 fi 50 oliitu maallaqa qaba. Maallaqa karaa halaaliin argachuuf amata hedduu carraaquu qabda. Barumsarraa bahanii takkuma maallaqa argachuun hin taatu. Kanaafuu carraan jirtu lama keessaa tokko qofa filachuudha. Mee kamii fi kami? Intalti dardaratti heerumuu feetu miskinummaa isaa wajji itti heerumuu qabdi. Qabeenyi dalagaadhaan dhufti. Lakkii hunnaaf hin ta'u yoo jette nama maallaqa qabu kan umriin akka gaariitti isirra guddaa heerumuu qabdi jettaa. Duuba kanaan alamaan jirna. Mee ati shabaaba maallaqa gahaa qabu beeyta? Nama gargaarsa maatiitiin taajira ta'e yookiin nama maallaqa biyya alaatiin duroominaaf hin lakkaayin. Shabaaba biyya keessatti dalagatee duroomi beeyta? Hin jiru jechuun dandeenya. Jiraatus garuu lakkoofsa qubaati. Ummata miiliyoona hedduu keessaa lakkoofsa qubaa jechuun akka waan hin jirreeti. San dhugaadha. Rabbiin dhimma rakkoo jabduu nutti taate tanaaf furmaata nuuf haa buusu. Ati iyyannoo lammadaatti ce'i. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtoota jaallatamtoota qopheessitoota iyyannoo riqicha sunnaa. Dhimma bultii ijaaruu kanarratti waan na dhibde takkatu jira. Ustaaza koo kan quraana irraa baradhu tokkotu dubbii ulfaattu takkanaan jedhe. Saahiba kiyya tokkoof qarshii kafalii itti heerumi. Yoo kana didde wanti quraanaan irraa qaraatuuf hin jiru. Shamarran qarshii kafalanii nikaha godhachuun sunnaa keessanii jira naan jedhe. Angaruu hanga ulamaa irraa baree adda baafadhutti gonkumaa naaf hin ta'u jedheeni ofirraa dhaabe. Kanarratti deebii keessan kabajaaf jaalalaan eeggadha. Maqaan koo Faatu Qaajaa jedhama. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Hayyee maal jettaan Usmaan? Qur'aana qaraasisuu fi heerumuu maaltu waliin gahe? Yoo saahiba kiyyatti heerumuu diddama booda sin qaraasisuu jedheen. Heerumuu qofaa miti bar maallaqaas kafaluu fi qabdaa jeen. Sama harii baanti moo maali wanti kun? Dhalaa miti haa maharii dhiiraatu kafalaame. Amma isiitu kafaluu qaba jechuu? An iyyannoon tun naaf hin galle. Akkamitti namaaf galti duuba? Meegaa yoo galteef gamoo abbaa murtiitti dabarse nagaa. Waan nuuf hin galeen irraa haasawaa ooluun faayidaa hin qabdu. Mee amma utubaa bultii dhaggeeffannee gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffattoota miidiyaa Nuurul Hudaa tun qophii dhaddacha jaalalaa utubaa bultiiti. Inshaallah har'aan tana qabxiin waliin laallu waan gartee jiruuta jira dhiibbaa godhu keessaa tokko adda duree katee hojii laalla. Sunis maali? Utubaa bultii islaamaa wantoota raasaa jiran keessaa tokko fiilmii fasaadaati. Kana kutaa tokko fa'aa hojii laalla inshaallah qaama qalbiin nu hordofaan isiniin ja'a. Egaa fiilmiin fasaadaa utubaa bultii islaamaa sossoosuu qofa osoo hin tahin mana hedduu raasee jiiseeti jira. Namni hedduun sababaa fiilmiitiin adda baheeti jira. Namni hedduunis sababaa fiilmiitiin bultii ijaaruu dadhabeeti jira jeetii yaada. Dubartii fi dhiirtii hedduun fuudhaa heeruma sodaatanii tattaa'u jiran. Rakkoo fiilmiin fiduu keessaa tokkichaan tunuu waan guddoo. Haa ta'u malee rakkoon fiilmii fiduu tana qofaa miti. Rakkoo haala amala akhlaaqa irratti hedduu nuti garuu har'aan tana dhimma gartee qophii teenyaa wajjin kallattii wal qabatu qofa irratti xiyyeeffannee ilaalla gartee bultii irratti jechuudha. Namni gariin waan si ajaa'ibsiisurraa fiilmiin dhiibbaa ni qabamu hin qabu rakkoo ni qabamu hin qabu jettee yoo gaafatte fiilmiin rakkoo takka illee hin qabu siin ja'a. Garuu miidhaa fiilmiin qabu keessaa guddoon takka naman hubu ja'anii yaaduun ifiifu miidhaa guddoodha jeetiin amana. An akka ilaalcha kiyyaatti dhiirtii hedduun dubartiin hedduun
wanti osoo umriin isaanii gahee jiranii osoo ulaagaa shari'aan lafa kaa'e guutanii jiranii wanti fuudhaa heeruma sodaatanii takkaa immoo gaa'ila irraa baqataniif sababaa fiilmiitiin. Maaliif isiniif fakkaate? Fiilmii keessatti wanti isaan daawwatan jaarsaa jaartii wal lolan, warra wal ganan, warra sharrii walirra dalagan, jaarsaa jaartii wal kaa'inan, kan waliif hin amanamne, warra wal shakkan, jaarsaa jaartii cubbuu akka malee walirra dalagan. Isaan kana waan daawwachaa agartee turaniif jecha dhiiroo intalti nan fuudhus akkuma miciyyoo fiilmii keessaa sanii taati. Gurbaan ani itti heerumoo aaktara fiilmii keessaa sanatti ta'a jetteeti sodaatti jechuudha. Dhiirtinis dubartiinis gaa'ela gartee wanni ittiin baqachuu jiran keessaa takka guddoon dhimma fiilmii kana. Waa'ee fiilmii kana dhugaa dachiirra jiruu fi muuxannoo qabatamaa godhaniitiif fudhatan. Garuu kun dogoggora guddaadha. Fiilmii jechuun waan abbaan barreesse akka barbaadeef barreessuu fi akka barbaadeef bocu ta'uu namni hedduun hin hubatan. Inshaallah qabxii tana torbaan itti dachaane yoo rabbi jee. Har'aaf hangana yoo jenneen egaa mee gama dhaddacha jaalalaatiin isin dabarsa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim Fayyaade. Hayyee Farihaa iyyannoo dhaddacha jaalalaatiin jalqabaa ati dhiheessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyyaa gabaabinaan akkasii gadiiti. Ani nikaha godhadhee warra kiyya jira. Abbaan warraa kiyyas biyyuma jira. Garuu naannoon isaa ganda keenyarraa xiqqoo ni fagaata. Yoo xiqqaate deemsa guyyaa tokkoo ni ta'a. Inni yeroo hundaa maatii kee irraa anatu haqa sirraa qaba daddabii koottu naan jedha. Ani immoo waliimaa qopheessi karaa saniin naan galadhu jedhaan. Inni immoo san gochuu hin danda'u naan jedha. Mee maal na gorsitan? Eega nikaha walirraa qabaannee akkuma inni jedhe ka'ee itti dhaquu qabamoo akkami? Maatiin kiyya immoo waan kanan fedhan. Kabajaa warra kiyyaatis eeguu fedha. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Gama hundattuu daangaa dabruun gaarii natti hin fakkaatu. Yeroo garii aadaan hawaasaatis eeggamuu qabdi. Yoo waan daangaa shari'aa hin cabsine ta'e osoo godhee fi gaariidha. Yoo xiqqaate sagantaa xiqqoos taatu qopheessee kabajaan maatii isii itti dhaqee fudhatuu qaba. Malee usii manatti natti koottu jechuun kun gaarii natti hin fakkaatu. Gama kaaniin maatiin intalaatis waa hunda daangaa dabarsanii aruuza guddaa qopheessi jechuun hin qaban. Waan humna isaatiin waliimaa qopheessee intala manaan gahachuun kabajaadha. Nuti hanganuma jennee waan hafte gama abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannoo xumuraa dhiheessi mi'ati. Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota dhaddachi jaalalaa. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Gaaf tokko haadha warraa tiyyaan walitti mufannee sadiin rabbi qabuun si hiikeen jeen dubbii tana hoggu sadii itti deddeebi'ee sadiin rabbi qabuun si hiika sadiin rabbi qabuun si hiika sadiin rabbi qabuun si hiikeen jeen eega hiike amma baatii tokkoo fi guyyaa 15 gahe amma deebifachuun barbaada. Mee akkamittiin deebifachuu danda'a? Galatoomaa. Hayyee Farihaa nama carraa rabbiin isaaf kenne hoggu takkatti xumura kanaan maal jetta? Waan kana irratti kilaafa ulamaa'ii guddaatu jira. Asuma fataawaa Nuural Hudaa irratti yaada adda addaa dhagaye. Dr. Lu'aawul Islaamiif Sheek Alii Jimmaa hoggu takkatti sadii hin siike jechuun akkuma tokkotti laakkama jedhan. Sheek Muhammad Hamiddiin ammoo sadii hin siike jennaan sadii humatti laallamtii dubbiin dhumte jedhan. Dhimmi kun dhimma khilaafa guddaa qabu. Silaa itti jarjaruu baatanii gaariidha. Boodaahuu sheenaan qubeef nyaachuun eegan oolamne jarjaranii bultii fi diiguun hin barbaachisu. Ni xumuramoo waan itti idaatu qabda. Lakki xumuree jiraan. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa Khamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiheessutti jirurraa gammaddanii barumsa jabaas akka argattan abdii qabna. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiheessina. Abdunnaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتم أردفتو قبي تفكر قبي أممالي ربي كيستي والبرسيف نكبردي سنتدي بيرم إمالكي نياردم قرار دي أمريكا كبانو كيسم أممم داتشين أمريكا كبايتين براتي كيسم أردستو كفلاني تفكرم أمم نياردم ولين إلالم سنيالاتيتم مكان إساتيس كويت زال جرمون بيكمم sanyiiwwan allaattii qaama jiddu galeessaa qaban keessatti ramadamam kuwait zaal sanyiiwwan garagaraa jaha qabam
sanyiin jaanu maatii allaattii tiroogon jedhamu keessatti ramadamu. Allaattiin kun allaattiiwwan bifa garagaraa qabanii fi babbareedoo jedhaman keessa isa tokko. Keessattuu baalliin dheeraan eegee kormaa irratti argamu mallattoo addaa uumama kanaati. Qophiin kiyyaardhaatiinis allaattii ajaa'ibaa kana sin daawwachiisa. Fardi aadaa keessaniin nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Zaal allaattii bareedaa bifa garagaraatiin faayameera. Qaamni isaa hedduminaan baalli bifa magariisa yookiin cuquliisaan kan uwwifameera. Laphee fi garaa irraa immoo baalli bifa diimaa qaba. Kormaan mataa gubbaa guttiyyee gara bifa warqeetti dhiyaatu qaba. Akkasumas baalli dheeraa lama eegee irraa qaba. Baalliin isaa lamaan kunniin haga meetira tokko dheerachuu danda'u. Dhaltuuwwan garuu baalli bareedaa akka kormaa kana hin qabani. Bifti isaanii akka warra kormaa san ifaafim calaqqisaa osoo hin taane daalachaafim dimimmisaara. Eegeefim guttiyyeen kormaan ittiin bareede dhaltuu irratti hin argamu. Allaattiin kun akkuma maatii allaattii tiroogan qubbeen 4 kottee irraa qaba. 2 gara afoo kan diriiran yoo ta'u 2 immoo duubatti diriiranii jirani. Kunis wayita muka gubbaa dhaabbatan jabeessanii akka qabatan isaan gargaara. Allaattiin kun seentimeetira 35 hanga 40.5 dheerata. Ulfaatinni isaatis giraama 200 hanga 225 ta'a. Kwetzaal bosona jiidhaa Ameerikaa kibbaa keessatti argama. Hedduminaanis lafa ol ka'iinsi isaa meetira 1,000 hanga 3,000 jiru filata. Allaattiin kun bosona jiidhaa qabbanaawaa fi tuuchaa keessa qubata. Meeksikoo irraa kaasee hanga Paanamaatti bal'ifatee qubateera. Bosonni hedduminaan hurrii qabu jireenya isaatiif mijaawara. Kwetzaal muka irra qubatu qoqqotee boolla tolfachuudhaan keessa gala. Akkasumas boolla allaattiin biraa qotee biraa deemim yoo arges akka isaaf ta'utti mijeeffatim keessa qubata. Bifti baalli allaattii kana diina hedduu jala akka dhokatu isa gargaara. Baalliin isaa magariisni baala mukkeenii wajjin akka wal fakkaatu isa taasisa. Diimaa fi cuquliisas ta'u naannoo qilleensaa jiruun wal simataara. Akkaataan uumama qubbeen allaattii kana jireenya lafarraatiif mijaawaa miti. Qubbeen isaa qabata damee mukaatiif malee deemsa lafarraatiif kan taane miti. Sababa kanaaf jecha allaattiin kun lafarratti hedduminaan hin argamu. Yeroo hunda fiixee mukkeenii irra jiraata. Sagaleen sanyiiwwan Kwetzaal garagaraa baasanis akkuma garaagarummaa isaanii hedduura. Haala naannoo isaanii jiru irratti hundaa'e sagaleen garagaraa baasuudhaan walii galu. Kan qubsuma cabsee seene sodaachisuuf qe'ee gannaarii sii deemi jiranii akeekkachiisuuf sagalee addaa qabu. Wayita diinni dhufeef yeroo wal hormaataatittis sagaleen isaan fayyadaman kan addaati. Walumaa galatti allaattiin kun allaattii sagalee hedduu qabuuf wacaa yookiin nooyizii jedhamu keessa isa tokko. Kormaa fi dhaltuun Kwetzaal akka jaarsaa fi jaartiitti waliin jiraatu. Lameenuu wal gargaaruudhaan muka qoqqotanii iddoo hanqaaquun itti hanqaaqamu qopheessu. Sanbooda dhaltuun hanqaaquu akka 3 boolla qophaa'e san keessatti hanqaaqti. Abbaa fi haatis wal gargaaruudhaan hanqaaquu san guyyaa 18 hammatu. Kormaan garuu wayita hammatu akkaan rakkata. Eegeen isaa meetira 1 waan dheeratuuf boolla keessa seenee hammachuun itti ulfaata. Kanaafuu faallaa deebi'ee eegee isaa alatti dhiisuudhaan fuulaan boolla seenee hammata. Eega ilmooleen hanqaaquu keessaa baaniin boodas wal gargaaranii nyaachisaa guddisu. Ilmooleen gaafa 7 guutan barrisuu jalqabanii gaafa humna jabeeffatanii ofitti amanamummaan isaanii jabaatu goojjoo haadhaa abbaa dhiisanii jireenya kophaa jalqabu. Ta'us qe'ee haadhaa fi abbaa irraa hedduus hin fagaatanii.
Queetzal uumama soorata gosa lachuu sooratuudha. Hedduminaan firiiwwan mukaa funaanee soorata. Keessattuu avokaadoon soorata uumama kana biratti haalaan jaalatamuudha. Dabalataan ilbiisota, lootum, raachaa fi ciilalluu ni soorata. Sanyiiwwan mukaa hedduun harcaasuudhaan akka irra deebi'anii biqilan taasisuu keessattis uumamni kun faayidaa guddaa qaba. Karaa biraatiin queetzal bineensota biroo hedduun adamsama. Baalliin isaa naannoo jiraatu waliin wal fakkaataa waan ta'eef dhokachuu ni danda'a. Haa ta'u malee akka carraa ta'e yeroon bineensota birootiin adamsamus ni jira. Queetzal barrisuu irratti allaattii saffisa qabu miti. Kanaafuu diina jalaa miliquudhaaf dameewwan mukaa tokkorra gara biraatti utaalaa miliquu yaala. Ta'us bineensonni akka kinkaajum, squirrel, hawkii fi urunguun warra allaattii kana adamsanii sooratan keessatti ramadamu. Ciramuun bosonaa immoo akkuma bineensota hundaa uumama kanaafis rakkoora. Gama kanaan ilmi namaa diina bineensota hundaati yoo jenne dhaadessuu hin ta'u. Bareedin baalli isaatis allaattiin kun akka namoota hedduun faayaaf jecha adamsamu isa godhee jira. Kormaan queetzal dhaltuu caala bareedaas ta'u bareedina kana gaafa jalqabaa waliin hin dhalatu. Baalliin addaa inni ittiin bareedu kun gaafa waggaa 3 guutuu biqiluu jalqaba. Queetzal tokko sormaataaf qophii kan ta'u gaafa waggaa 6 guutuura. Ayyama rabbiitiin allaattiin kun aga waggaa 25 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffate kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nigaratani beita takasin dogoto ya rabbi hundaku bakabda wanum tendagatu ya rabbi suma ya rabbana mutin duri farra ya rabbi yomi ujirata waram barabara ya rabbi gutu irun kabone goitani ramfane ya rabbi moti dura bodaya kam fakin kabone ya rabbi qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. soora qalbii. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtan. Waahilli keenya Abdunaasir Tufaa qophii tafakkuriin isin bohaarsee barumsa jabaas akka isiniif dabarse abdii qabna. Soorri qalbii ammaas ittuma fufa. Ammas duudumaan gama quba qabduutti tarkaanfanna. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Addunyaan arraan tana waggaa 4 dorgommii ispoortii garagaraa gaggeessiti. Dorgommii tanarratti biyyoonni addunyaa hundi waan irratti hirmaataniif hawwii guddoon eegan. Eega wal dorgommiin jalqabdeen boodaas miidiyaaleen addunyaa kumaatamaan lakkaa'aman dorgommii tana ummata isaaniitiif tamsaasan. Walumaa galatti Oloompiik wayita jedhamu namuu dorgommii ispoortii biyyoota garagaraa jidduutti godhamtu je'ee yaada. Haa ta'u malee Oloompikiin wayita jalqabamu dorgommii ispoortii osoo hin taane ayyaana gooftaa Zeewus jedhamee jalqabame. Ayyaanni bara dhalootaa Nabi Ciisaa dura bara 776 biyya Giriik keessatti jalqabame kun abbaa gooftota hundaa jedhamuun kan beekamu Zeewusiif ulfina kennuuf jecha kabajama. Ayyaana kanarratti dhiira qofaatu hirmaata. Dargaggoonni hedduun biyya Giriik irraa walitti dhufanii dorgommiiwwan garagaraa agarsiisuun ayyaana gooftaa isaanii ayyaaneeffatanii adda galan. Boodara dorgommiin tun biyyoota birootiinis jaalatamuu eegallaan ispoortii guutuu addunyaatti hirmaachistutti jijjiiran. Bineensi Walrus jedhamu guyyaa 3 walakkaa ol hirriba malee turuu danda'a. Bineensi kun hirriba hedduu sirrafu. Xiyyeeffannaan isaa guddaan soorata barbaadachuu fi diina jalaa baqachuudha. Kanaaf yeroo dheeraa hirriba dhiisee riskii barbaaddata. Akka qorattoonni himanitti sa'a 84 yookiin guyyaa 3 walakkaa hirriba malee turuu danda'a. Fardi nuti baadiyyaa keessatti beeknus sa'a muraasa qofa rafa. Akkuma beekamu fardi wayita rafu akka bineensota biroo hin ciisu. Bakkuma dhaabatutti sa'a 2 walakkaa qofa rafa. Sattawwaan dheerinaan bineensota hundaa caalus sa'a 2 qofa rafa.
Arbi guddinaan hoosiftoota hunda caalu ammoo sa'a 24 keessatti sa'a 3 hanga 4 qofa rafa. Hoolaanis sa'a dheeraa ala dhadhayaa dabarsiti. Saan isiin raftus sa'a 4 caalu. Awustiraaliyaatti hormaan bineensa antikiniwuus jedhamu hormaataaf osoo wal qunnamtii raawwatu du'a. Awustiraaliyaa keessa bineensota maarsipiyaal yookiin korojoo jedhamantu jira. Bineensonni kunneen laphee isaanirraa korojoo ilmoolee keessatti guddisan qabaachuudhaan beekaman. Sanyiiwwan bineensota kanniinii keessaa inni antikiniwuus jedhamu garuu amala addaa ittiin beekamu kan biroo qaba. Hormaan uumama kanaa wal hormaataaf qophii taanaan dhaltuuwwan arke hundaa waliin wal qunnamtii hormaataa raawwatu jalqaba. Gabaabdumatti hormaan tokko dhaltuu takkarraa osoo gara biraatti cehu osoo addaan hin kutin sa'a 14f wal qunnamtii hormaataa raawwata. Boodarra bishaan dhalchaa yookiin sanyiin hormaa keessaa dhumatee dhiigni irraa dhangala'uu jalqaba. Rifeensi isaatis irraa harca'ee halluu qullaatti hafa. Walumaa galatti sirni ittisa dhibee qaama isaa dadhabee dhibee jiru hundaaf saaxilama. Eegasii osoo hedduu hin turin addunyaarraa galama. Hormaaleen antikiniwuus hundi guddatanii wal hormaataaf geenyaan yeroon du'a isaaniitis gahee jira jechuudha. Hormaan bineensa kanaa eega dhukkubsatee dadhabee du'uu gahees wal qunnamtii hormaataa godhuuf garanaa fi garas fiiga. Yeroo sakaraataa tanatti qaamni isaa dadhabullee fadhiin isaa garuu akkuma jiru waliin wal qunnamtii hormaataa raawwatudha. Akkanumatti osoo olii fi gadiraa ta'uu gaggabee lafa dhahee achumaan du'a. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Sagantaa har'aa keessatti diraamaa isiniif dhiyeessuu dhabuu keenyaaf dhiifama isin gaafanna. Heeyyama Rabbii guddaatiin torbaan qabannee dhiyaanna. Amma jidduudhaan nashiidaa takka isin affeerra. Jamaa Islaamaa munkara maraa gaddiisaa maaruufa malee. Jamaa Islaamaa munkara maraa gaddiisaa maaruufa malee. Jarriin taajiraa kasabadhaa waan halaalaan daginaa malee. Halaala nyaadhaa waan feetan dhugaa kamriin dhuginaa malee. Haqqi eeggadhaa Rabbi namaan dhiisu abbaan sun dhiisu malee. Haqqi eeggadhaa Rabbi namaan dhiisu abbaan sun dhiisu malee. Xiqqoo guddollee odoo taatellee hammuma firiiraa fulle. Jarriin qotattaan qotadhaa waan feetan daangaan dhiibinaa malee. Qonni halaalaa waqtuma galfattan zakaan dhiisinaa malee. Qonni halaalaa waqtuma galfattan zakaan dhiisinaa malee. Jarriin dubartii salaata Rabbiin dhiisinaa jabeessaa malee. Jarriin dubartii salaata Rabbiin dhiisinaa jabeessaa malee. Namni osoo beekuu salaata yeroo dabarsuu uzrimaan malee. Mazgabiin isaa jara azaabaati wajjin diiwaana gale. Mazgabiin isaa jara azaabaati wajjin diiwaana gale. Nama shari'aa laaluu sin dhorgee laalinaa firata hulle. Haqqi eeggadhaa abboota manaa keessanii yeroof hin tolle. Ufiin gatinaa haqqi rabbiitiif kanamaa eeggadhaa malee. Jarriin dhiirallee haqqi dubartii eeggadhaa siniif hin tolle. Jarriin dhiirallee haqqi dubartii eeggadhaa siniif hin tolle. Gorsuu waajibaa nama harka keessan jiru dubaraaf dhiirallee. Ollaa keessaniif haqqiin jarallee sin qabaa gorsitan malee. Haqqi ollaatiif fira keessanii eeggadhaa boruuf hin tolle. Rasuulli Rabbii takkuu namaa waliin dinne waan Rabbii malee. Kan haadhaaf abbaa inni silaafuu beekamaa yoo diddan malee. Dubbiin akhiraa numatti as deemsa jira nuun galle malee. Dubbiin akhiraa numatti as deemsa jira nuun galle malee. Hagamtu deemee namni nu hundarra caalu akhiraa gale. Kottaa hin gorfamnaa harka walitti naqannaa walumaa galle. Kottaa hin gorfamnaa harka walitti naqannaa walumaa galle. Waan nabi jibbaan jibbine irruma gorra boruuf hin tolle. Waan nabi eemaraan irrumatti eemaramnaa amreette bolle. Waan nabi eemaran irrumatti eemaramnaa amreette bolle. Akkana taanaan ganda akhiraa sanitti waliin offolle. Akkana taanaan ganda akhiraa sanitti waliin offolle. Waliin jibbinaa obboleessa namatinaa boruuf hin tolle. Zikrii guddisaa wa abaaruun guddisinaa eebbisuu malee. Zikrii guddisaa wa abaaruun guddisinaa eebbisuu malee. Waan jaalattanii obboleessa yoo jaalattan iman kan malee. Afii guddisaa Rabbillee afii jaalataa miidhamtanillee.
hama guurtanii namatti zanniin badinaa hubatan malee hama guurtanii namatti zanniin badinaa hubatan malee rabbii jedhanii dhiirsun maruma hin caalaa hubatanillee rabbii jedhanii dhiirsun maruma hin caalaa hubatanillee hin dubbatinaa eebii obboleessa sattaraa dhageettanillee ingatu jazaa ilaahi namaa sattaraa eebii namallee yoo hamamtanii hamatanii deeffatinaa jazaa isalle yoo hamamtanii deeffatinaa jazaa isa waliin qixooytuu yookiisantu irra jira miizaanattillee ammallee hujiin akiraa balleessu jira eeggadhaa male ammallee hujiin akiraa balleessu jira eeggadhaa male horoo fuutanii mucoolee durban kenninaa yoo mahrii male horoo fuutanii mucoolee durban kenninaa yoo mahrii male yoo isii jajjaan nu garsiis jedhaa waan isiin horattuunillee kiswaa isiitiif maskana isii goosisaa kijibaan male kiswaa isiitiif maskana isii goosisaa kijibaan male amma sadaraa naman salaaneen kenninaa dhoogadhaa male amma sadaraa naman salaaneen kenninaa dhoogadhaa male ufillee badee isillee karaa balleessaa isin dural ufillee badee isillee karaa balleessaa isin dural taariku salaat inni aduwii rabbiitii eeggadhaa male soddaan ta'inaa aduwii rabbii sani inni irraa goral soddaan ta'inaa aduwii rabbii sani inni irraa goral giddi yoo kennaan haa talaaqsiftuu ufirraa da'waa gootelle giddi yoo kennaan haa talaaqsiftuu ufirraa da'waa gootelle namiimaf kisbiin nama rabbiitii hin toluu eeggadhaa male ri'aaf sum'aan ujrii fi kibrii martinuu karaa nuun tolle sugraadha malee shirkii jedhamtii hundinuu eeggadhaa male xiqqoodha malee shirkii jedhamtii hundinuu eeggadhaa male waan yoo guddisuun hasanaa nama balleessaa dhiisaa isalle amalaaf ilmiin jarri qotiyyoo lama'aniin toltu wal male amalaaf ilmiin jarri qotiyyoo lama'aniin toltu wal male malan ooytanii jahliin ibaadan godhinaa barattan male malan ooytanii jahliin ibaadan godhinaa barattan male namni baratee yookii ulamaa gaafatee inni offole namni baratee yookii ulamaa gaafatee inni offole qalbiin jaaladhaa ulamaa diinii Mustafaa isaaniin tole ikraama godhii rabbitu ikraama godhe diiniin kammale ulamaa fi awliyaa namni kakatee kufritti gale ulamaa fi awliyaa namni kakatee kufritti gale akkana jedhee fuqahaatu dubbatee warri naqale ulamaan baraa dhaaltuu nabiyyoota maraa beeka ammalle darajaan jaraa kanaafu ulfaata baraa waan mara caale jaalalti jaraa sa'aadaa qalbitti bu'uusaa jabeessaa male jaalalti jaraa sa'aadaa qalbitti bu'uusaa jabeessaa malee. Kan dhageeffataa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa 622ffaa soora qalbii guyyaa alhadaati. Waan irraaf kurfeeffannes asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa harkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة